Finfinnee dhattee mana kaasetaa argitee kaasetuma kee suuraa irratti gaafa argitee bitattu waan namtichi mana kaasetaa sun jedhe miyaarra. Kaaseta naa kan jennaan galatoomii dhugaa keeti. Kaaseta naa kan jennaan kaaseta sun misamaa sawyee lamnaan jedhe. Namni dhageen jiru afaan biyya sanatti. Aboo naa kan maallaqaan sirraa bitaa qarshii 50 kan naa kan jeen gaafa san qarshii 12 bar. Atti gurguru. Afaan Oromoo waan ta'eef. Shantamani sirraa bitaa naa kan jeen. Nadi de gosan kaaseta laaleeti anis na laalee as deebi'ee na hinaan jedhe. Biratti gunas deebu qarshan tamsiifin kan na dhageessisin jeen kaasetaan. Awwal situfin deema. Achi deebi'eeti irra kaayee dhaggeeffatee hayi. Hindi bilakaalee jeetuma hoonaan jeetu. Kaaseta kan keeti kan keetuma jechuun. Tejjuu magaa'ee anis sanumaan na kan jeen kun san. Amma footoo laaleen na laalee gun kutee booda. Jee as deebi'ee antiinis nan jee aawo hin jiru. Akkasiin naa kanneen ammaan tana qarshantam achirra kaayetiin biraa deema. Qarshantamni sirraa bitaa borus nu biraa fideetiin dhufa dhageessini gurbaa tokkos ni ergee biratti.